of ilaallee Kiristoosiin agarsiisu ta'i. Ibroota boqonnaa 1:3 ifni ulfina Waaqayyoo sarraan calaqqisaa. Waaqayyo akkuma jirutti isaaniin mul'ata. Akkuma jirutti Waaqayyoon kan nutti agarsiisa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos calaqqee Waaqayyo Abbaati. Waaqayyoon maal akka fakkaatu eenyuun agarra. Yesuus Kiristoos akka of ilaalletti Waaqayyoon nutti agarsiisa. Nutis Yesuus Kiristoosiin agarsiisuu qabna jechuudha. Isa lammaffaa Qorontoos 5:20 nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhanneerra. Afaan Ingiliffaa we are ambassador for Christ. Nuyi bakka bu'oota Kiristoos jedha. Bakka bu'aan Kiristoos Kiristoosiin fakkaata. Kiristoosiin agarsiisa. Kiristoosiin mul'isa. Bakka bu'aa Kiristoosiin agarsiisu ta'e irraa kaase. Of ilaallee Kiristoosiin agarsiisu. Daawwitii guutuu Kiristoosiin agarsiisu ta'e. Fakkeenya tokkoon isinitti hima. Namicha tokkotu bara duriiti. Qaroominni bara hin jirre. Bara sana baadiyyaadhaa hojii hojjetee qabeenya xinnoo godhatee gara magaalaa dhaqe. Qabeenya godhachuuf gara magaalaa dhaqe. Baadiyyaatii magaalaatti sokke. Dhaqee waa hojjedhee dhufeedhe. Bara sana daawwitiin hin jiru. Of ilaallee arganii hin beekanii jirre. Nagaaf tokko hojjeteetii magaalaa keetuu deemu of ilaallee gurguramu arge. Of ilaallee argeetiin of ilaallee baay'ee jaallateetu of ilaallee sana moofaadhaan mareetu gara baadiyyaadha manaasaatti ergeef. Kennaa ergeef. Haati manaasaa of ilaallee agartee hin beektu. Yeroo jalqabaaf agarte. Moofaa sana keessaa baaftee gaafa of dura qabdee ilaaltu intalli baay'ee bareeddu mataan ishee godhe sana ga'u tokko achi keessa jirti. Of ilaallee qabatee taasisee ba'uu jalqabde isheen. Abbaan manaa koo ilaalaa kana inni godhe hojiin hojjedha jedhe. Magaalaa dhaqee haadha manaa kan biraa fuudhee jettee boositeesse. Utuu isheen boossu amaatiin itti dhufan. Maal taatee boosse? Ilaalaa kunoo abbaa manaa koo intala inni fuudhe narratti. Ilaalaa mataan ishee manni godhe. Ilaalaa fuula ishee ilaalaa kana. Narratti fuudhee inni hojiin hojjedha jettee boositeesse. Mimmaan ishee ilaatti. Innaan amaatiin mee fidinan ilaalaa dha. Amaatiin fuudhanii harkaa gaafa laalanii jaartii dulloomtuu harrii duwwaa tokko achi kee jira. Maaliin talaku? Ilmi koo kana fuudhamu? Isheen borduuti dhiisiin boo'ina ta'edha. Of ilaalleen namuma keessaan of ilaalluu agarsiisa. Dulloomaa yoo fuuldura dhaabate dulloomaa agarsiisa. Dargaggeessa yoo fuuldura dhaabate dargaggeessa agarsiisa. Gurraachi yoo fuuldura dhaabate gurraacha agarsiisa of ilaallee. Of ilaalleen waan fuuldura dhaabate agarsiisa. Namoonni tokko Yesuus Kiristoosiin dulloomsanii namatti agarsiisu. Dulloomaa isaa namatti agarsiisu. Yesuusa dulloomaa. Kana jechuun dura fee faarfannaan, dura fee lallabni, dura fee maal kadhannaan, dura fee jedhusaan. Dura akkas godhee Waaqayyoon wajjin. Yesuus dulloomaadhaa. Har'an hojjetu Yesuus. Har'ayyuu utuu agarsiiftee si keessaan hojjeta. Har'ayyuu utuu agarsiiftee namatti Yesuusiin si keessaa siin hojjeta. Namoonni Yesuusiin akka nuti itti agarsiifnetti beeku. Yesuusiin namoonni akka ati agarsiiftetti beeku. Beekaan tokko akkas jedhe. Biyyi lafaa macaafa qulqulluun dubbisu. Jireenya keenya dubbisa jedhe. Jireenya keenya malee namni macaafa qulqulluun beeku. Addunyaa macaafa qulqulluun dubbistu. Garuu jireenya kiristaana dubbisa. Kiristaana jireenya isaa dubbisa biyyi lafaa. Si dubbisaa oola biyyi lafaa. Si keessaa eenyutu mul'ata? Si keessaa eenyutu dubbata? Akka eenyutti jiraataa jirta? Akka eenyutti deemaa jirta? Kiristoosiin fakkaataa jirta? Kiristoosiin agarsiisaa jirta? Of ilaalleen kee maal agarsiisaa jira? Namni yeroo si ilaalu eenyuun arga si keessa? Of ilaallee Kiristoosiin agarsiisu ta'e irraa kaasii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Of ilaallee gosa sadiitu jira. Of ilaalleen tokko of ilaallee xinnoo jenna. Beektu yoo ta'e of ilaallee ishee sarkilii xinnoo. Ija keessan takka ilaaltu, funyaan takka ilaallattu, afaan takka ilaaltu, gurra takka ilaaltu, of ilaallee xinnoo jenna. Of ilaallee xinnoo kana maqaa isheen itti moggaasa of ilaallee afaaniin jedhama. Of ilaallee afaanii.
faraqaadhaan agarsiifti waan ta'eef. Namoonni tokko tokko faraqaadhaan Yesuusin agarsiisu. Jireenya isaaniirraa Yesuus hin mul'atu. Afaanirraa mul'ata waan ta'eef of ilaallee afaanii enna isaaniin. Of ilaalleen afaanii kuni afaan isaanii duwwaatu kiristaanummaa isaanii mul'isa. Nagaa galata Waaqayyoo jechuudhaan. Oo Yesuus gooftaadha jedhu. Oo halleluuyaa jedhu. Afaanirra jira kiristaanummaa afaanii. Waa'ee arbuu baala duwwaa beektu. Arbuu baala duwwaa Yesuus Kiristoos Bittaaniyaa bulee ganama ka'ee Yerusaalemitti deebi'uudhaaf utuu inni deemaa jiru albuu tokko fagootti arga jedha. Arbuun sun baala duwwaadha. Baala kuf jettee teessi. Baalli ishee lalisaadha. Arbuun kun ija qabdi jedhaniitu bartootaa wajjin ganama arbuu sanarraa nyaachuudhaaf gaafatti godhan ijji tokko irra hin jiru. Baalaan nama goyyobsiti lakkaa. Baalaan shawwaddi nama. Baala isheetu ija waan qabdu ishee fakkeesse malee bira geenyaan ija hin qabdu. Of ilaallee afaanii baala duwwaa Yesuus Kiristoosiin afaan duwwaarraa argattas akkasii namoota baay'eerra. Of ilaallee lammaffaan of ilaallee giddu galeessaati. Of ilaalleen giddu galeessaa fuula keenya agarsiisa. Fuula duwwaa argita takkaa. Achii gadi deemaa yoo dhufte malee agarsiisa kan fuula kee agarsiisa. Fuula mormaa olii agarsiisa. Jireenya mormaa olii kiristaanummaa mormaa olii jennee moggaasna kan. Kiristaanummaa mormaa olii kun fuula isaaniirraa Yesuus mul'ata. Kana jechuun kiristaana sanbatee jechuudha. Sanbata mana qulqullummaa dhaqanii fuulli isaanii waldaatti argama jechuudha. Jira edha fuulli isaanii waldaa kee. Dafinoo amma qidaametti waldaa kee hin jiran. Dafinoo amma qidaametti Yesuus keessa hin jiran. Fuula isaanii duwwaa sanbata waldaa jira. Of ilaallee sanbatee kiristaanummaa sanbatee jenna kana. Waa gargaaru Waaqayyo. Akkuma sanbatamee waldaatti Yesuusii waaqeffattu dafinoo amma qidaameettis waaqessi maaloo. Fakkeenya isin beektan tokko isinitti himaa namicha todhanii haati manaa baay'ee isa rakkisti. Baay'ee masa qorti mana. Hin faarfatti immoo uffata faarfannaa uffattee. Uffata faarfannaa uffattee shubbisti madirakii irra. Jennaan dhumarratti gara jaarsolii waldaa dhaqeetu maaloo jaarsolii waldaa jedhe. Maaloo adaraa keessa uffata kanarraa hin baasinaa jedhe. Uffattee haa galtu maaloo jedhe. Maal jennaan? Maal manattoo seexanaa asittoo Phaawulosii achittoo Daabiloosii maalan godharee uffata kanatu jira malee isheen hin jirtu jedhe. Madirakii irra duwwaa miti Yesuus. Madirakii irra duwwaa miti kiristaanummaan. Waltajjii duwwaa miti kiristaanummaan. Of ilaalleen Kiristoosiin agarsiisu yeroo hundumaati ganamas galgalas guyyaas dafinoos facaasaas sanbatas bonas gannas birra arfaasaa ittiin jijjiiramu. Of ilaallee Kiristoosiin agarsiisu. Inni sadaffaan of ilaallee guddaadha. Of ilaallee guddaanii keessa dhaabattanii mataa hamma miillaatti of ilaaltu. Akkuma kana Yesuus Kiristoos mataa keedhaan hamma miillaatti sirraa mul'achuu barbaada. Akkuma Yesuus Waaqayyo Abbaa agarsiise Yesuus akkuma kana sirraa argamuu qaba. Kun of ilaallee guddaadha. Of ilaallee akkasii barbaada Yesuus. Kiristaanummaa akkasii barbaada Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Irraa qabee jireenyi kee mataa hamma miillaatti Kiristoos sirraa mul'atu. Of ilaallee sirrii ta'e Yesuusii barbaada. Mana barumsaattis, lafa gabaattis, magaalaa keettis, dukkana keettis, ifa keessattis baraa baratti Yesuus sirraa mul'atu. Siif haa ta'u dhiiga hoolichaa.